Manni maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa ibsa balaaleffannaa baasee jira. Akkasumas Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akkas jechuudhaan dubbataniiru. Gochaan faannoo Walloo Masgiida Makaana Salaamitti raawwatame kaayyoo gaafa Goojjam Masgiida Mooxaatti eegalamedha. Quba qabaadhaa jechuudhaan toora Feesbuukii isaarratti katabee jira. Dhimmoota kana ilaalchisee guutummaasaa qabannee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu hordofa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Orrimmaatti keenyan ta'een ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf ka share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Haanaa Booranaa magaalaa Makaana Salaamitti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo masjiida irratti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun dhagahame. Hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen tibbanaa magaalittii to'annee jedhanii dubbataa turani. Hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen magaalaa Makkaa Salaam gandaa Duwwaa Lamaa kan argamu masjiida Nur seenuun haleellaa raawwataniin imaama masjiidichaa Sheek Jamaal Kamaal wardiyyaa masjiidichaa Sheek Himaam dabalatee lubbuun amantoota shanii dabarsuu jiraattonni himani. Kanneen lubbuun darban haala namoonni hedduun masgiidichaa keessatti haleellaa raawwatameen madaa'uu ibsaniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoon kaleessaa masgiidichaa wayita seenan azaanaa dhageessisaa kan turan Sheek Jamaal Kamaal azaanaa otoo hin xumurin haleellichaan lubbuun isaanii darbuu jiraattonni himaniiru. Dabalataanis har'aa ganamaa magaalaa Makaanaa Salaam masjiida Abubakar irratti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo haleellaa raawwachuun dhaga'ame. Ibsa balaaleffannaa manni maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa baasee jira. Biyya keenya biyya hawaasni hundi aadaalee fi duudhaalee gaariin ittiin beekamu kabaja jaalalaa fi ulfinaan wajjin jiraatu seenaa waloo kan qabuu fi wal hubatee tarkaanfachuun beekamudha. Haa ta'u malee qaamni amantaa fi siyaasaa garaagaraa da'oo godhatee nageenya hawaasichaa booressuuf carraaquu bakka bakkatti yeroo garaagaraatti ni mul'ata. Qaamni muuxaatti masgiidichaa gubee itti naanna'ee sirbuu hawaasa Islaamaa buqqisuu fi ajjeesuu irratti boodatti hin jenne har'as harki isaanii dhiiga biraa hawaasa solaataa fi masgiidatti walitti qabame irratti dhukaasa banuu irraa boodatti hin jenne. Naannoo Amaaraa Kibba Walloo magaalaa Makaana Salaam masjiida Nur gaafa guyyaa 23 ji'a 1 halkan salaataa Ishaa irratti imaamota kaadimoota masgiidichaa fi hooggantoota dhimma Islaamaa irratti ajjechaa raawwatameen gaddaa guddaa nutti seensiseera. Masgiidni iddoo ibiddaa fi tasgabbii akkasumas iddoo nagaa fi nageenyi itti barbaadamu ta'uun beekama malee jeequmsaa fi walitti bu'insa bakka dhimmi itti ba'amu miti. Kanarratti ibsa keenya ifa ta'ee dabarsuun dirqama keenya ni hubatama. Tokkoffaa qaamaa hidhatee seeraan hala jiru kan waggoota darban keessaa jibbinsa Islaamaa irratti ijaarame siyaasatti fayyadamuun jibbaa amantootaa ofuu fi tattaafatu gochaa kana raawwate cimsinee balaaleffanna. Amantii da'oo ilaalcha siyaasaa kamiyyuu akka hin taanee fi maqaa siyaasaatiin jibbii amantaa irratti gadqabamee oofamuu hin qabu. Lama gochaa akkanaa aadaa waliin jireenya amantaalee biyyattii keessatti sirna cimaa fi kabajamaa tureen diiguu fi jecha raawwatamuun isaa arrabsoo dallansuu fi balaa hamaatiif hawaasa saaxilaa waan ta'eef akka hawaasa musliimaa Oromiyaatti qofa osoo hin taane akka hawaasa musliimaa biyyattii maratti sarara diimaadha. Kanaafis nuti akka mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaatti gochaa akkasii cimsinee balaaleffanna. Sadii mootummaan qaamolee nageenyaa fi qaamni seera dhimmicha sirriitti qoratanii namoota gochaa akkanaa keessatti hirmaatan seeratti akka dhiyeessan cimsinee gaafanna. Afur uummanni musliimaa naannoo kana keessa jiruu fi martinuu manni amantaa fi hawaasni isaa rakkoo fakkaataaf akka hin saaxilamneef eeguu hubannoo waloo qabaachuu waliif birmachuu fi eegumsa barbaachisaa akka godhu. Shan hawaasni musliimaa Oromiyaas tasgabbii obsaa fi tokkummaan akka eegnu diinaa haqaa fi jibbaa amantaa ofuu fi yaalan irraa of eeggachuu akka qabnu ni hubachiifna. Masgiidni keenya iddoo nagaa haraaraa fi wal hubannaa ta'uu beekanii eegumsa barbaachisaa akka godhan cimsinee ergaa keenya dabarsina. Ja'a dhimma irratti obboleewwan keenya lubbuun isaanii darbanii fi Rabbiin ajrii shaahidummaa haa kennu. Maatii fi hawaasa musliimotaa fi obsaa fi jajjabina qalbii Rabbii haa buusu. Dhuma irratti Rabbiin biyya keenyaa fi hawaasa keenya maraa haa tiksu. Dhiigaa hawaasa keenya musliimaa maraa bakka jirutti harka badii kana irraa Rabbii haa eegu. Manni maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee fulbaana 24 2018.